كم الرجل هون لا جاي سنجرا إني ده الرجلة إني ده جرا كمان في الدبيتي برو الرجل ده تانسين mana murtii dhiyaata mana murtii dhiyaata nama jaallatu tokko ajjeechaa biratti osoo hin gahin dubbii tokko jira dubbii abbaan isiidhaa isinii dubbate keessatti intala tiyya tana ani ni kaalleen goone isiniin jedhe ani ni kaalleen goone quballeen qabu hin dhageenyees isiniin jedhe akka shari'aa islaamaatti akka hordoftoota amantii islaamaatti akka beektota warra islaamaatti meeq kitaaba keessan keessatti qur'aana keessatti rabbiin haqa abbaa kana waa'ee intala isaa tana namaa halaachuu keessatti nagaa waaqayyo siniif hawaayatu akkam jirtu hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessas biyya alaas warra jirtan nageenya waaqayyo iddoo jirtanitti siniif baay'atu sinin jedhaan buletin keessaan nagaa kooti irraagas arrasee viidiyoo biraa walitti deebinee jirra viidiyoo kiyya arras kaawwaayidhuma gidduu kana mata duree ta'ee jirutti artistii Taajuu Shurrubbee haadha manaa isaa ajjeesuu irratti mata duree ta'ee jira asirrattis namoota baay'ee dhugaan isa kam akka ta'e namaaf galuu didee namoonni baay'ee waan adda addaa isaa jechuudha ishiin kanaas oftuu kan biraatee innillee kan dubbatu akkasuma obboleeyyan isaallee kan dubbatan namoonni biraallee kan dubbatan waan biraati jechuudha kana kan beeku waaqayyo duwwaadha kana gidduutti garuu akka obboleessi Taajuu Shurrubbee jedhutti namoonni wal gurmeessanii guruupidhaan isaan adda baasuudhaaf kan kaayyeffamee shira xaxamee isaan akka adda baanii fi wantoota taa'amaa jirudha jedhee dubbatee jira. Kanaaf kana gochuun isaanii namoonni gidduu isaaniitti marzii dhangalaasanii haga lubbuun isaanii darbuu kan geessisanii waaqayyo hojii isaaniif haalaatu isaanis guyyaa eeggatan malee safaramee ni kennaafi jechuudha. Abbaan manaa fi haadha manaa gidduu galuun gaarii miti jechuudha. Gidduu isaaniitti rakkoon uumame ofii mari'atanii hiikkatu yookiin immoo hiriyaa isaaniitti himatu yookiin jaarsatti himatu yookiin maatiitti himataniitu rakkoo isaanii sun akka furamu ni taasisa malee namoonni gidduu isaanii dhufanii akka isheen gara dhiira biraa deemtu yookiin immoo dogoggorsiisu wantoota adda addaa akka innaa fi wantoota addaa ishee irratti raawwatu yookiin immoo mataa isaa irratti akka raawwatu wantoonni xaxaman kuni deebi'ee cubbuun kuni mataadhuma isaanii irratti jechuudha. Namoota gidduu isaanii galanii kana hunda haga lubbuun darbu taasisanii jechuudha kan irratti faradamu dhugaan akka yaada kootti jechuudha maaliif isaanidha kan gidduu isaaniitti marzii facaasee jechuudha. Kanaaf haadha manaaf abbaa manaa gidduu gaarii miti keessattuu karaa wantoota akkas nama bira waliin ciistee nama bira waliin argamte isa jedhu kanaani kuni hedduu tokko gaa'ela namaas diigaa haga lubbuun namaa darbullee sadarkaa kanallee nama ga'a jechuudha. Kanaaf hedduu tokko gara nama nyaatti dhugaa jiru garuu dhugaa isaanii waaqayyo ifa baasu mee hammas viidiyoo qaaba kana dhaggeeffadha. كم الرجل هون لا جاي سنجرا إني ده الرجلة إني ده جرا كمان في الدبيتي برو الرجل ده تانسين mana murtii dhiyaata mana murtii dhiyaatansiya mana murtii kan nubbeeta urteetiin ba'uu qabdi urteetiin ba'uu qabdi urteetiin mana hakimaa ba'uu qabdi urteetiin poolisiin fidu qabdi urteetiidha waa'ee mucaa homaan dhageesse waa'ee mucaatiif gargaarsa walii guuraniituma baasuu yaada qabanii mucaa biraa jira kataajuu kajaartii biraa dhaadhalechitti amma eenyu gadaa malee moo gadaa malee jira barka biraa haya haala mucaa saniitii bilbileetii yaaboo kuma taatantaa oromoon sadarni gargaartii fuudhaati waraqaatiin ergaafi waraqaa dhalootaa baaseetiin ergaafi baasaa deerii wal dubbachaa jirra haa awwaalamtu mucayyoon tungiti amma mucaan warri faranjoonni fudhatee ookame bakka guddisaa galchan gadaa khaysaa hojii gitti gaachire khabira jiramas khabira achi dalee saba fuudhee jira jaartii tana duraa bar akkana mucayyoon ammaatan isarraa mucaan qabdu Taajuurraa qabdu mucaarraan qaban jechuudha Taajuun obboleessa irra xiqqaati moo sirra guddaa okay ati obboleessa lammaffaadha akkana kanaafuu ammoo inni nuun jettu hin jiru sultaan keenya
بيخار لا قبل ما سوجي ناسو كينولو وان برات فكاتم تيون تم بيد سبب كمان سنجت انت لا دايت نياد هذا سي هايا تيرو هذا تكبا غيانات هذا سني تدلتسو أكن سيدا مجمع فرخيسني فرخين يابر تاجم بر وافجان كو بر يام بليس يبر فجان تندل جسيتي هيا سلطان كينيا جولي رجارم تجرا ورجري دواto ko hajarame wan karratti ko pae radala gujji makadabahan taaju fi sira egaa akkuma viidiyoo irraa dhageessanitti isheen najjese kuni luwanaati manaa isaa kuni haadha manaa isaa qofa miti akkasuma fira isaati intala haadha isaa jechuudha fira baay'ee walitti dhiyoodha intala haadha isaa jechuun obboleewwan jechuudha ni akka kootti jechuudha maaliif akka amantii isaaniitti ni heeyyama ta'uu danda'a garuu akka biyya keenyatti akka aadaa keenyatti illee akkatti wal fuudhu waan heeyyamamu miti maaliif fira waan ta'eef walirraa fagaatanii kan wal fuudhanii jechuudha. Kanaaf kan inni ajjeese amma asirratti haadha manaa isaa qofa miti fira isaatiilleedha. Egaa akka lubbuu isaanii Waaqayyo amaaroo maal gochuu dandeenya miti dhugaa isaanis kan beeku kan argee Waaqayyo qofaadha. Isheen bakka dhugaa jirti firdii dhugaa Waaqayyo isheef ni laata. Waaqayyo cubbuu ishee shifaa dhiisuu lubbuu ishee amaaru jennaani. Isheen bakka dhugaa jirti nuti bakka daraa jirra. Inna asirratti iddoo tokko gara nama nyaatti firallee taatee akkasuma haadha manaa isaallee taatee kana irratti raawwachuun isaa baay'ee tokko gara nama nyaata. Bakka haadha manummaallee gara hin laafnee fi bakka firummaallee gara hin laafnee fi jechuudha. Kanaaf namoota gidduu isaaniitti marzii facaasanii akka isaan wal dhabanii akka isaan walitti bu'anii sadarkaa kanarraan gaan warra godhaniitu asirratti itti gaafatamaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isaanitti haraaramu isaafillee haa dhiisu jennaani ammallee hin akka mana murtii keessa jiru murtiitti illee dhiyaanne mana hidhaa keessa jira maaliif reeffi qoratamee maaliin akka duute akkamitti akka duute qorannoo ragaa mana yaalaa sanaani kan murtiin irratti kennamuuf jechuudha. Egaa akkasidha ammallee itti fufaa sitti himaa ture dhimma isaan iddoo jiru. Dhimma isaan iddoo jiru qubaan qabaan waayiti dhimma isaan iddoo jiru mucayyoon deemii dalagadduu firiidhaa biyya faranjii qullaadee warra jeenii jiraame. Warra fuudhee jaartuma isaa tana wajjin algaa qabatee fuudhee jiraaban. Achumatti fuula isaa duratti. Inni garuu raga shakkiidha moo ragaa harkaa qaba? Ragaa maal miidiyaanuu gadhiisaan jiranii moo ati kun qabdu? Okay, nama biraatii wajji. Nama biraati wajji ijoollee guruppiin ijaaramtee waan kanatti silattuu isiin ta'uu tugisuma waa tokko biratti malee. Dhugaan numa baati. Isaaniitii fi footoon isaaniitiin illee laxafamaa jiranii. Tole. Rabbii ja'a jaarsaa jaartii duubaa namni tokkollee dubbii sana tokko qabne jarman keessa hin jiru. Beekaati isaanitti ijaaranii wanna godhan jechuudha. Dhuguu barbaadan taajuun akka jireenya biyya santiirra jiraachuu hin dandeenye akka marziin beekee gaggeessu akka intala jeessu. Kanaaf waan kana dalaganii. Deem biyya sanarraa miiyyoo sanarra dhiisiiti maallaqa itti baafte sana dhiisii qabalaataa deem Faransaay seenee kadhannee dadhabe. Taajuun sila amma asitti maatiin inni gargaaruu ture ni jira. Maatiin inni gargaaruu ture maatiin ni jiran qamaan jiran. Asa'ee. Qamaan jiran ilmaan qabaasii haadaa jiran. Haati isaa jooma lubbuun ni jiran. Haadha xiqqaame isaanii taasisan. Beeka amma ummaan teessa lubbuun ni jirti. Ni jirti maan jiran. Asitti ijoollee meeqa qaba? Lamaa jira lachuun. As lamaa jira. Hayyee sultaan keenya gamee ati jajjabaadhuuti. Kaafe qaamaan dhuftee bal'inaan stuudiyoo dhufteeti yaada naa kannita. Hayyee gala. Inni nama jaallatu tokko ajjeechaa biratti osoo hin gahin dubbii tokko jira. Dubbii abbaan isiidhaa isinii dubbate keessatti. Intala tiyya tana ani ni kaalleen goone isiniin jedhe. Ani ni kaalleen goone quballeen qabu hin dhageenyees isiniin jedhe. Akka shari'aa islaamaatti akka hordoftoota amantii islaamaatti akka beektota warra islaamaatti meeqa kitaaba keessan keessatti qur'aana keessatti rabbiin haqa abbaa kana waa'ee intala isaa tana namaa halaalchuu keessatti maal akka jedhe ani isinumaafan dhiisa ni beektu
otoo abbaan jiru abbaan nama wakkalan hin buufanne obboleeyyan isaadhaa tan obboleessi abbaan isaadhaa quban qaban hin dhageenye isaaniin alatti ta'e maatii isii kan biyyatti irratti galfame kana waa tokko hin dhageenye homaan beekan duubatti taasifame maqaan mucayyoon kun ittiin deemteen maqaa nama biraatiin maqaan abbaadhaan jijjiirame irraa haqame hin kaafame hin dhokfame hin ukkaanfame yeroo abbaan keessan ukkaanfamu yoo abbaan keessan haqamu akka nam tokkootti akka ilma nama tokkootti akka nama namarraa dhalatee tokkootti abbaan keessan dhokfamu jechuun abbaan keessan haqamu jechuun namni abbaa malee dhalate hin jiru abbaa ofii himachuun beekaa haa ta'u sooressa haa ta'u hiyyeessa haa ta'u dureessa haa ta'u doofa haa ta'u waan fedhe haa ta'u abbaan abbuma haqni abbaadhaa dhokatee hafuu inuman danda'u warri abbaa dhoksuuf deemtu kanneen haadha jalatti maxxansanii abbaa isaanii ukkaamsanii deeman hedduutu jira kuni barnoota guddaa isinii haa ta'u kunu abbaa Hilwaadhaa Aamuu Dhiisaa Aadam Muhammad kan na biratti argamu kanaadha waan hedduun isinitti dhaammateen waan hedduu isinitti himat wanni deemamaa jiru kun wanni ta'amaa jiru kun ukkaamsa abbaati ukkaamsa abbaati abbaa yeroo ukkaamamu otoo lubbuun jiru yoo ukkaamamu ummanni keenya ummanni Oromoo keessaayyuu gama amantiitti hirkatee akka fedhe ta'e abbaan gonkuma ukkaamamee hafuu inuman danda'u jibbiinsa abbaa warra qaban keessaayyuu nama Saadaa Ibraahim jedhamu Maammas Ziyaad jedhamu weellistoonni tokko jiru fuul miidiyaa irraa warreen dhaadessaaru jedhame keessoodhaan kan ergame biyya Jaarmaan irraa odeeffannoon irraa quba qabnu kan akka weellisaa Adinaan Mahammad faadhamu akka weellisaa Aliyyi Saabit kan sirbu kanneen Oromoodhaaf sirbina jedhamaa ture arrammoo dhugaa Oromoo takka yoo dhufte maa dhoksu maa ukkaamsu Oromoon isaan sirbaniif sun kami Oromoon isaan ukkaamsan sunoo kaminni kamtu weellisaadha kamtu natti geerara kamtu naan geerara kamtu na nyaata kamtu na nyaachisa afaanumayyuu walii wallaalchisaa keessa jirra bara dhugaan itti ukkaanfamte bara dharri itti leellifame bara dharri itti faarfame barri dhugaan itti abaarame isa kana ta'uu hedduu waan nu barsiise keessaa jarreen kana namoonni biyya sana keessa jiran odeeffannoo gaa kanuu kennan Adnaan Mahammad hedduu isaa nama quba qabuudha jedhame guyyaa boruu isiin ajjeefamtu kana keessatti odeeffannoo arganneedha odeeffannoo biyya Jaarmaan irraa nu ga'eedha odeeffannoo biyya sanarraa arganneedha Adnaan Mahammad namni jedhamu borumtaa isiin